Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo, Ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaa nuuf baay'isee Waaqayyo Abbaan keenya akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaaf dhiifama isaatti eegee tiksee hanga isaan kanaatti kan nu ga'e maqaan isaa qulqulluun guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen haala keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamii bakka adda addaa taa'uudhaan sagalee kana kan dhaggeeffattan hundumti keessan maqaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyesuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadhaa. Akka isaati bakka jirtanitti akkam bultanii, akkam ooltanii, akkam galgaleessanii. Ameen. Galateeffamuun amala uumaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyesuus Kiristoos kan ta'e maqaan isaa abaddaa samii irratti afaan qulqulloota ergamoota isaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaaf harmoolii keenyaadhaan kan galateeffamu nu birattis guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadha dhuma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaamii akkasumas qulqulloota ergamoota Waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaaf harmoolii keenyaa hojii isaaniidhaan qabsuura isaaniidhaan uumaa isaanii kan gammachiisan Waaqayyoos kan isaan kabajee isaaniifis galannii fi ulfinni ni ta'a. Akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni guddaan isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan Waaqayyoo barumsa keenyaa dubbii amantaatiin akkuma yaadattan kutaa darbeen jechuudha. Boqonnaa tokkoffaa xumuruun keenya ni yaadatama. Boqonnaan sun kutaawwan 10 kan qabu. Kutaa xumuraa kutaa 10ffaatiin ilaallee kan turre Waaqayyootiin arguu ni dandeenya moo hin dandeenyu kan jedhu. Arguu kan jenne immoo ija keenya kanaan ija uumamaadhaan osoo hin taane yookiin immoo waaqummaaf gooftaa keenyaatti ija uumaa keenya kanaan arguu osoo hin taane Waaqayyoo bifa qulqulloota abbootii keenyaaf mul'ateen arguu akkamitti dandeenya kan jedhu ture kan baranne. Egaan Waaqayyootiin arguu ni dandeenya qajeelummaadhaan yoo jiraanne. Faallaa kanaa immoo cubbuudhaan yoo jiraanne immoo Waaqayyoodhaan arguu hin dandeenyu. Isarraatu fagaanne bultoo diyaabiloosiif kan kenname abidda bara baraatti seenamuun ni jiraachuudha. Kanaaf kana lamaan beekne yeroo hundumaa hojii gaarummaadhaan illee jiraachuu akka qabnu kanallee kaasne turre. Har'a immoo mata duree haaraatiin kan dhufne akkuma walitti himne turre boqonnaa lammaffaadha kan eegallu. Boqonnaa lammaffaa koorsii dubbii amantaa kan ta'u sirna uumamaa kan jedhu kan barannudha kan ta'uun sirna uumamaa boqonnaa lammaffaa guyyaa har'aa kan barannu kutaa tokkoffaasaati. Kutaan tokkoffaasaa hiikaa fi kaayyoo sirna uumamaa kan jedhu kan barannudha kan ta'u. Egaan qabiyyee barumsa dubbii amantaa yeroo darbe akkuma kaasne boqonnaawwan 8 qaba jenneerra. Boqonnaa jalqabaa xumurreerra boqonnaa lammaffaadha amma kan eegallu jechuudha. Boqonnaa kanaan qabxiiwwan kana ni ilaalla. Hiikkaadhaa fi kaayyoo sirna uumamaa ni baranna. Akkuma kanas argamsa sirna uumamaa akkamitti argamanii darbees immoo haala kamiitiinis immoo argamanii kan jedhu ni baranna. Amaloota foonii arfan kanneen jedhaman ni baranna. Uumamtoota guyyaa jahanii egaan Waaqayyo gooftaan keenya wanta barbaade haala barbaade raawwachuu kan danda'u hunda kan danda'u Waaqayyo ta'uu isaa yeroo darbe akkuma baranne garuu Waaqa sirnaati. Sirnaan guyyaa jaattidha. Uumama guyyaa har'aa agarru kan hundumaa kan uume jechuudha. Innaa isaan kana asitti kan barannudha. Ittaansinee waa'ee namaa ni baranna. Guyyaa sanbata duraa kabaja ishee ni baranna. Walumaa galatti waa'ee sanbataa jechuudha. Kan xumuraa immoo addunyaawwan 20 kanneen jedhaman kan barannudha kan ta'u jechuudha. Egaan guyyaa har'aa akkuma jalqaba kaasuudhaaf yaallee hiikkaadhaa fi kaayyoo sirna uumamaa kan jedhu guyyaa har'aa kan barannudha kan ta'u jechuudha. Hiikkaasaa yeroo jennu sirna uumamaa jechuun maal jechuudha? Sirna uumamaa gaafa jennu maal jechuu keenyadha kan jedhudha. Egaan sirna uumamaa jennee yeroo waamnu gaaleen kun jechoota lama kan of keessaa qabu sirnaa fi uumama kan jedhan irraa kan argamedha. Sirna jechuun maal jechuudha? Gaarii kan ta'e, bareedaa kan ta'e, kan bareechame haala kanaatiin kan hiikamu yommuu ta'u, uumamachuun immoo wanta hin jirre tokko kan argame jechuudha. Kan hojjetame, kan argamsiifame, waan duraan hin jirre tokko wanta haaraa
kan dhufe yookiin immoo kan argame jechuudha. Kanaaf isaan kun lamaan afaan Oromoodha. Haala kanaatiin hundi keenya ni beekna. Bakka tokkotti yeroo dhufan garuu jechoonni kun sirna uumamaa jedhamuudhaan immoo hiika biraa qabaatu. Yeroo bakka tokkotti walitti qabnee dubbannu immoo maal jechuu keenyadha? Argamsa haaraa kan ta'e akkasumas argamsa gaarii kan ta'e waliigaltee uumamaa jechuudhaan hiikuu dandeenya jechuudha. Kun maal jechuudha? Argamsa gaarii yeroo ta'u jennu Waaqayyo gooftaan keenya uumamni inni uumu gaarii akka ta'e ni beeka. Gaarii ta'uusaa kana immoo nuuf yeroo ibsu maal jedhee dubbateera? Waaqayyos kan raawwate hunduu gaarii akka ta'e argee jechuudhaan kitaabni qulqulluun dubbata. Kun kan dubbatame Waaqayyoodhaaf miti obboloota koo. Kun kan dubbatame namaafidha. Kan dubbatu eenyudha? Waaqayyoodha. Innaa Waaqayyo immoo kan dubbatu dhala namaafidha waan ta'eedhaaf akka nuuf galtudha kan dubbatu malee Waaqayyo uumamtoonni kun dura gaarii ta'uu isaanii hin beekachuu miti. Kanatti namoonni baay'ee yeroo baay'ee ni dogongoru. Kitaabni qulqulluun kan barreeffame Waaqayyoodhaaf osoo hin taane dhala namaafidha. Waaqayyo nama uumuu isaatti gaddee gaafa jedhu Waaqayyo gadduu isaa miti kan dubbachaa jiru. Dhalli namaa cubbuu ni raawwate ammam akka inni Waaqayyotti dhaga'amu akkam akka inni ammam akka inni hamaa ta'e ibsuudhaaf kan dubbatamedha. Nutti dha malee Waaqayyoof miti kan dubbatamu. Innaa Waaqayyo kan raawwate hunduu gaarii akka ta'e arge kan jedhame uumamtoonni argaman kun gaarii ta'uu isaa kan agarsiisudha malee Waaqayyo wanta haaraa argachuu isaa miti. Kanaaf kun immoo uumamti kun immoo bakka tokkotti gaafa jennee sirna uumamaa gaafa jennu argamsa gaarii kan jedhu Waaqayyo haala kanaatiin hiikee nutti meera jechuudha. Uumamtoonni kun gaarii kan jedhaman akkasumatti wanti hin jirre tokko argamuusaa qofaadhaaf miti. Dhuguma wanti hin jirre tokko argamuusaa baay'ee nama dinqisiisa. Samiin hin jirre kun haala kanaatiin Waaqayyo diriirsee gaafa agarsiisu lafa hin jirre kanaa akkasitti gaafa inni hundee malee ishee dhaabu baay'ee kan nama dinqisiisudha. Garuu sirni uumamaa kun immoo argamsa gaariidha gaafa jennu kan nama dhibu kana qofaa miti. Kana qofaadhaa kan kee osoo hin taane wal simannaa isaanii tokkos immoo wal simannaan isaanii immoo sanaa olitti baay'ee kan nama dinqisiisudha. Boqonnaa jalqabaa irratti ilaaluudhaaf yaalleerra waa'ee jiraachuu Waaqayyoo akkamitti beekna gaafa jennu qabxiiwwan muraasa kaasneerra wal simannaan isaanii baay'ee kan nama dinqisiisudha. Fakkeenyaaf haa fudhannu amaloota foonii arfan yoo ilaalle bishaan, ibidda, biyyeedhaaf qilleensadha. Amma bishaanii fi ibidda jechuun faallaa waliiti. Bishaan jiraannaan abiddi mechee min jiraatu. Bishaan itti nammennaan maal taasisaa? Ni balleessaa jechuudha. Qilleensi immoo maal kaasaa? Biyyee kana balleessaa ni raasa. Akkasuma bishaan fi kana immoo dachee ni dhaabachiisti. Innaa kunni waliif hin galanii faallaa waliiti. Garuu Waaqayyo maal taasise? Isaan kan arfan wal simsiisuudhaan nu keessa kaayee kunoo nama guutuu taane ittiin deemaa jirra jechuudha. Innaa uumamtoonni baay'een kan argaman amaloota foonii arfan kana gooftaan keenya Waaqayyo wal simsiisuutiidhaan kan inni jiraachise jechuudha. Dabarree haa ilaallu kan nyaannu nuti amma kan fudhannu kun qilleensi keenya oksijiinii kan jennu akkuma boqonnaa tokkoffaatti baranne biqiltooti kan nuuf kennanidha. Nuti immoo of keessaa baasuudhaan biqilootaaf laanna gubnee jechuudha kaarboon daayooksaayidii. Kun baay'ee kan nama dinqisiisudha. Innaa wal simannaa isaanii kanadha. Uumama gaarii argamsa gaarii jennee akka waan yaannuudhaaf kan nama dinqisiisochaadha. Aduun kun osoo guyyaa guyyaa baatee akka ittiin argamtu ta'etu biqiloonni nyaata qopheessuu hin danda'an. Bineeldonni jiraachuu hin danda'an. Biqiltoonni hin qopheessan namni jiraachuu hin danda'u. Kanaaf Waaqayyo haala kanaatiin walii galanii aduun lakkii ani har'a guyyaan bahu halkan malee jechuudhaan yeroo jiin itti baatutti baateen beektu. Jiin immoo ani hin barbaadu galgala bahuu hin barbaadu ani guyyaa malee hin bahu jettee baateen beektu. Uumamti kun erga uumaniiti hanga dhufaatii lammaffaa gooftaa keenyaatti haala isaaniif kennamee jiraachaa turuun isaanii dhuguma baay'ee kan nama dinqisiisuudhaa fi uumamni kun argamsa gaarii jennee akka waamnuudhaaf sababa guddaa kan ta'edha jechuudha. Kanaafuu sirni uumamaa argamsa gaariidha jennee yeroo dubbannu wanti argame sun qofti wanta dinqisiisaadha jechuu keenya osoo hin taane waliigalteen isaan gidduu jiru seerri isaan gidduu jirullee baay'ee sanaa olitti kan nama dinqisiisu ta'uu isaa kan ka'e haala kanaatiin moggaasnee waamnaa jechuudha. Egaan hiikkaa isaanii amma kanaa jenne kaayyoon isaanii hoo maalidha? Dhugumadha. Gaaffii kana gaafachuun dirqama hunduma keenyaati. Uumamtoonni uuman kun maaliifidha? Waaqayyo maaliifidha uumama kana hundumaa kan uume? Gaaffiin kun gaaffii sirrii kan ta'e akkasuma namni hundumtuu gaafachuudhaaf beekuu kan qabudha. Asirratti jalqaba waa tokko adda baasnee darbuun dirqama keenyadha. Waaqayyo kaayyoo uumama kana maaliif uume
jechuu keenyaan dura waaqayyo maalidha kan jedhu akkuma dura baranne waaqayyo osoo uumamtiin uumamin dura akkamitti akka inni tures waa tokko beekuun barbaachisaadha. Waaqayyo gooftaan keenya galanni isaaf haa ta'uti uumama kana kan uume wanti hin jire tokko akka isaaf dabalamuudhaaf yookiin galatoon itti irratennaan dhala namaarraas haa ta'u ergamootarraa galatoo barbaade yookiin immoo waan tokko itti irratennaan sana faayidaa sana namarraa argachuudhaaf yookiin uumama kanarraa ergamootarraa argachuudhaaf jedhee osoo hin taane walumaa galatti uumamni waaqayyo uume faayidaa mataa isaatiin aladha. Waaqayyo uumama kanarraa faayidaa tokko xiqqoo isheen argatu waa tokko jechuudha. Inni waaqayyo gooftaan keenya jechuudha galanni isaaf haa ta'uti addunyaan osoo hin uumamin tokkummaadhaaf sadummaadhaan galatoo guutuudhaan jiraachaa kan ture galateeffamuun qulqullummaan kabajni kan amalummaa isaa kan ta'e egaan amalummaa kan jettu beekuu barbaachisaadha. Kan amalummaa jechuun eenyuyyuu kan irraan fudhanneedhaa fi eenyuu kan isaaf hin laanne jechuudha. Galateeffamuun galatoo bara baraadhaan jiraachuun amalummaa waaqayyooti. Qulqullummaan bara baraa amalummaa waaqayyooti. Kanaaf waaqayyo gooftaan keenya yoomuu taanaan jechuudha yeroo addunyaan osoo hin uumamin duras bara barummaadhaaf kabaja guutuudhaan galatoo guutuudhaan tokkummaadhaaf sadummaadhaan jiraachaa kan turedha. Yeroo akkas jennu uumamtoonni uumaman kun waa tokko faayidaa isaaf hin qaban jechuun isarratti galatoo isaadhaaf kan isatti galatoon irrannaan isaa galateeffachuudhaaf kan argaman akka hin taane beekuu qabna jechuudha. Dhuguma waaqayyo gooftaan keenya addunyaanii osoo hin uumamin dursee akkuma kanas addunyaa boodas bara baraaf galatoodhaan kan jiraatu ta'uusaa kitaaboleen qulqullaa'oo haala bal'aadhaan nutti himu. Mee ilaallu. Wangeela Yohaannis boqonnaa 17:5 gooftaan keenya jecha isaa qulqulluu ta'een akkas jechuudhaan dubbateedha. Ammas yaa abbaa koo osoo addunyaan uumamin kabajan si biraa qabuun ati of biratti na kabaje jechuun dubbata. Osoo addunyaan hin uumamin kabajan si biraa qabuun ilaala. Ani addunyaan osoo hin uumamin dura si biraa kabajan qabaa. Kabaja sanaan ammas na kabajii jedha gooftaan keenya. Kabajni waaqayyo gooftaa keenya uumamsa kan isaaf kenname osoo hin taane akkasumatti inni amalummaan kabajni maalaa kan isaa amalummaadha. Qulqullummaan kan isaa amalummaa isaati malee kan isaaf kenname miti jechuudha. Kitaaboleen biroos ni dubbatu. Qulqulluchi Qelemenxoos barataanii qulqulluu Phexros jechuudha. Kitaaba isaatti maal jedheedha? Uumamtoota hunda osoo hin uumin dura galatoon koo ana waliin jechuudhaan waaqayyo kan dubbate kallattii maan barreesseera. Uumamtoota hunda osoo hin uumin dura osoo tokkoyyuu hin uumin dura ani maalidha? Galatoon koo na wajjirraan ture jechuudhaan dhuguma galatoon amalummaa waaqayyoo ta'uu isaatti agarsiisa. Kan biraawo sirna qulqulleessaa keenyaa ilaallu sirna qulqulleessaa abbootii 318 akkasumas kan qulqullicha Diyoosqooriyoos yoo ilaalle kan jalqabaa maal jedha ergamoota galatoodhaaf osoo hin uumamin dura galanni abbaa ilmaa hafuura qulqulluu kan addaan cita miti kan guutedha malee jechuudhaan abboonni keenya qulqulloonni 318 walgahii Niqiyaatti kanneen walgaan haala kanaatiin barreessaniiru. Kanaaf waaqayyo osoo waa tokko hin uumin dura tokkummaa sadummaa isaadhaan akka kanatti tureera jechuudha. Ittaan sinee qulqulluun Diyoosqooriyoos sirna galatoo isaatti kan barreessine kan nama dinqisiisudha baay'ee. Addunyaa dursee hanga bara baraatti waaqayyo mootummaa isaan, waaqayyo sadummaa isaan, waaqayyo waaqummaa isaan jira, bakkalchaa fi barii duraa, guyyaa falkan duraa, ergamoonni osoo hin uumamin waaqayyo mootummaa isaatiin jira jechuudhaan haala kanaatiin dubbateera. Kanaaf mootummaan waaqayyoo, galatoon waaqayyoo, kabajni waaqayyoo, qulqullummaan waaqayyoo kan amalummaa isaati malee qaamni tokko kan isaaf laate miti. Uumamni uumames dhiises jiraates dhiises kun waaqayyotti hin dabalamu hirraas hin hirratu. Kanuma isaati jechuudha. Egaan akkas yoo ta'e waaqayyoo maaliif dhagaa uumama kana kan uume kan jedhu immoo deebinee amma dhaggeeffachuu dandeenya jechuudha. Waaqayyo uumamtoonni kun isaaf faayidaa kana kan hin laanne ta'anii osoo jiranii garuu uumeera. Maaliif? Waaqayyo faayidaa tokko kan isaan argamsiisne uumamtoota kana inni kaayyoo inni uumee fi kan jalqabaa isa biratti kan beekamedha. Yeroo baay'ee waaqayyo gooftaan keenya kan raawwatu isa biratti maala kan beekamedha. Dhala namaadhaaf kan hin ibsamiin baay'ee waliin jiru. Garuu isa biratti maala kan beekamedha. Kaayyoon kun waaqayyo gooftaa keenya biratti kan beekamedha. Maal taasise yeroo ta'etti ofiisaa bara barummaadhaaf jiraachaa ture yeroo ta'etti maal taasise yeroo uume
yeroo jechuun gizee kan jennu jechuudha. Kana booda yeroo sana keessatti maal uume uumama kana hundumaa uume jechuudha. Boodas immoo deebisee maal taasisaa yeroo kana ni dabarsaa bara barummaatti itti fufaa jechuudha. Waaqayyo kana hundumaa keessa maaliin jira? Galatummaadhaan jira. Waaqayyo yeroo kana kan uume isa biratti sababni isaa kan beekameef haa ta'u malee nuti garuu akka namummaa keenyaattiif akka nuuf ibsametti maal baranna? Sababoonni sadii nuuf kanneen ibsaman ni baranna jechuudha. Kanaaf Waaqayyo kaayyoo maal sababa uumama uume? Kan jalqabaa maqaa isaa qulqulleessuun mootummaas akka dhaalaniifidha. Kaayyoon uumamni kan jalqabaa maqaa isaa qulqulleessuun mootummaa isaa akka dhaalaniif. Kan lammaffaa immoo nyaata fooniidhaaf lubbuu akka ta'aniif. Kan sadaffaa akka ittiin barannuuf. Isaan kan sadan walitti qabne bakka tokkotti kaayyoo kanaaf uumamtoonni uumamaniiru jennee barannaa jechuudha. Maqaa isaa qulqulleessuudhaaf mootummaa isaa dhaaluudhaaf kan uumamanii uumama lama qofadha. Isaanis eewudha dhala namaadhaa fi ergamootadha. Dhala namaa jechuun Addaam har'as nudha jechuudha. Ijoollee Addaam waan taaneef nuuf ergamootadha. Kana jechuun immoo akkuma jalqaba kaan ammas maqaa isaa qulqulleessuudhaan yoo jennu waaqayyoodhaaf kabaja dabaluudhaan yookiin galatuu addaa isaaf laachuudhaan osoo hin taane kun yoo galateeffanne kan fayyadamuudha matuma keenya jechuudha. Yoo waaqayyoon galateeffanne yoo gooftaa keenyaaf maqaa isaadhaaf yeroo hundumaa dhaabbanne saganne kan jireenya argatu, kan boqonnaa argatu, kan gammachuu argatudha. Nu mataa keenyadha. Namoonni baay'een kanaan ni dogongoroo baay'ee kadhannaa kadhadhu. Ati maaf akkas goota dhiisi kadhannaa kana jalqabii kadhannaa gaafa dhamu akka waaqayyoof waa tokko dabaluutti maal jedhama? Kan mataa isaa akka ta'e osoo hin beekin sababa baay'ee dhiyeessa. Garuu kadhannaa keenya waaqayyoodhaaf maal taasisna? Mee isa dhugaa dubbachuudhaaf mee yaadame? Amma mee kadhannaa guyyaa irraa taasisuun waaqayyoof maal buusne mee ilaala? Waa tokko kan buusne hin qabu. Matuma keenyaa gammachuu arganna. Matuma keenyaa jireenya arganna. Matuma keenyaatti maal arganna? Waaqayyo gooftaa keenya wajjiraan tokkummaa arganna. Kanaaf kaayyoon keenyas kan uumamne maqaa isaa haala kanaan galateeffannee mootummaa isaa akka dhaalluufidha. Kan ammoo gooftaan keenya afaan raajisaadhaan dursee dubbateera. Raajii Isaayyaas boqonnaa 43 lakkoofsa 7 irratti raajiin kun gara fuulduraatti kan raawwatamudha. Dhufaatii lammaffaa gooftaa keenyaan jechuudha. Maal jedha? Ijoollee koo warra dhiiraa fagoorraa, ijoollee koo warra shamarranis daangaa lafaarraa maqaa kootiin kan waamame, kabaja koofis kanan uume, kanan hojjedhee fi kanan raawwadhe fidaanan jedhaa jechuudhaan dubbateera. Kun kanneen maqaa koo galateeffatan, kanneen na waaqessan hundumtu dhufaatii isaa lammaffaatti fidaachuudhaan ergamuu isaa jejee bakka tokkotti walitti qabamuu isaanii kan agarsiisu jechuudha. Kanaaf kun matuma keenyaaf malee waaqayyoof waan tokko miti. Waan tokko miti numaa fidaachuudha. Uumamtoonni biroo immoo nyaata fooniidhaaf akkasumas akka ittiin barannuudhaaf akka ittiin barsiisnuuf kanaaf uumamaniiru. Fakkeenyaaf haa ilaallu nyaata fooniif lubbuu gaafa jennu nyaata foonii dhala namaadhaaf kan ta'an. Dhalli namaa egaa yeroo uumamu ni beela'achuu miti. Garuu ni nyaata hin beela'u. Akkasumatti kabaja waaqayyoo agarsiisuudhaaf Addaam gannata keessa taa'ee osoo hin beela'in maal ta'a ture? Nyaata nyaachaa ture. Fakkeenyaaf dhalli namaa nyaata fooniidhaaf kan sooratu kanneen guyyaa irraa fi akkasumas Addaam dursee nyaachaa kan ture. Nyaata lubbuudhaaf kan ta'u foonii fi dhiigni gooftaa keenyaa kan irraatii qophaa'u kan akka qamadiidhaaf wayinii jechuudha. Kanaaf uumamtoonni kun uumamaniiru. Akka ittiin barannuudhaaf akka ittiin barsiisnuudhaaf maal ittiin baranna? Fakkeenyaaf jiraachuu waaqayyoo uumama isaadhaan ni baranna. Kana boqonnaa tokkoffaatti bal'inaan isaa turreera. Uumama kana gaafa garuu dhuguma kan isaan argamsiisni jira. Eenyu? Waaqayyo. Wal simannaa isaanii gaafa laallu eenyu jiraachuu beekna? Abbaan isaanii akka isaan walii galaniidhaaf ajajee kan isaan kaa'e yeroo hundumaa haala kanaan akka isaan jiraataniidhaaf seera kan isaaniif kaa'e eenyu jira? Waaqayyo jiraachuu. Kanaaf jiraachuu waaqayyoo isaan kana laallee ni barraa jechuudha. Samiiwwan kabaja waaqayyo dubbatu samiin xefer hojii harka isaa dubbatu jechuudhaan qulqullichi dursee akkuma raawwate akkuma dubbate dhuguma isaan kun jiraachuu waaqayyo agarsiisu jechuudha. Akkuma kanaallee iccitiiwwan baay'ee isaan kanaan hubachuu dandeenya. Fakkeenyaaf iccita guddicha mana kiristaanaa keenyaa kan ta'e gara fuulduraatti kan barannu tokkummaadhaaf sadummaa uumaa keenyaa kan ittiin barannu iccita Sillaasee gaafa laallu icciti kana haala salphaa ta'een wanta baay'ee ilaallee baruu dandeenya. Fakkeenyaaf biiftuu laaluudhaan, lubbuu namaa laaluudhaan, ibidda laaluudhaan kan hundumaa ishee kana hubachuu dandeenya. Biiftuun fakkeenyaaf maala? Qaama tokko qabdi. Gaafa baatu biiftuun tokkodha. Garuu biiftuun kun maal qabdi? Qaama ni qabdi, ifa ni qabdi, ho'a ni qabdi. Amma aduun jirti gaafa jennu, biiftuun jirti gaafa jennu maaltu jira? Kun sadan wajjumaan jiru jechuudha. Tokko qaamni isheen jira, lammaffaa ifti isheen jira, sadaffaa ho'i isheen jira. Kanaaf biiftuun argamte gaafa jennu biiftuun kun kan sadan argamsiistu malee sadii miti. Meeqadha? Tokkodha. Akkuma kanaas icciti Sillaasees kanuma wajjiraan wal fakkaata. Waaqni meeqadha? Tokkodha. Garuu maal qaba? Ilma, Abbaa, Ilma, Hafuura Qulqulluu qaama sadii qaba.
Agartani kun immoo abbaan ilma dursee ilmi afura qulqulluu dursee argame osoo hin taane yeroo tokkotti kan argamanidha. Akkuma biiftuu kana jechuudha. Biiftuun akkuma qaamni ishee mul'ate maal taasisti? Ifa ishee argamsiisti, ho'a ishee argamsiisti, qaamni ishee ni mul'ata. Kunis akkuma kanaati jechuudha. Isa kanatti yaaddayina boqonnaa shanaffaatiin boqonnaa afuraffaa naannoo boqonnaa afuraffaatti itti deebina waan ta'eef yeroo sana ni baranna jechuudha. Kanaafuu salphaadhumatti uumamtoonni kun haala kanaatiin akka ittiin barannuudhaaf akka ittiin barsiisnuuf icciitiiwwan mana kiristaanaa keenya haala salphaatiin akka nuuf galuuf waaqayyo dursee haala kanaatiin uumeera jechuudha. Kanaafuu kaayyoon uumamtoota kanaa gaafa gudunfinu waaqayyo nurraa kabaja barbaade galatoo barbaade osoo hin taane faayidaa mataa keenyaadhaaf hunduma keenya kan uume. Garuu nuti immoo barumsa keenyaaf akka barannutti tokko maqaa isaa galateeffannee mootummaa isaa akka dhaalluuf uumamneerra warreen kaan immoo nyaata fooniif lubbuu ta'uuf uumamaniiru akkasumas kanneen biroos immoo akka ittiin barannuudhaaf akka ittiin barsiisnuuf uumamaniiru kan jedhu kaasuu dandeenya jechuudha. Har'aa fi barumsi keenya asuma irratti nu haa ga'u kutaattaa nuuni haala argamsa uumamtoota kan jedhu ni deebina. Hanga kutaattaa nuun deebinutti nagaa waaqayyootiin turtii gaarii galanni waaqayyoof.